Waaw asitti akkuma argitan Facebook hordoftoota baay'ee hin qabne garuu tiikii raayit ishee jennu sana kan qabu argaa jirtu. Isteeppii kiyya hamma xumuraatti na hordoftanii daawwattanii fixxaniinnaan guutummaa guutuutti tiikii itti godhachuutii dandeessu. Wanti isin beekuutii qabdan viidiyoo kana laayik godhaa. Viidiyoo kana yeroo laayik gootan nama biraa bukkee akka inni ga'u naa godhaa. Piliis adaraa keessan viidiyoo kana laayik gochuun na jajjabeessaa. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Hamma xumuraatti viidiyoo koo daawwadhaa. Tole kam jirtu kabajamuuf jaallatamu maatiiwwan chaanaalii keenya Orostar guyyaa irraa odeeffannoo adda tokko qabadde isiniif dhufee jiranis feesbuukii piroofaayilii keenya verifaayin tiikiidha jechuudha. Akkamittiin akka itti godhachuu dandeenyudha jechuudha. Sababni isaas tiikiin maaliif barbaachisa yoo jettaniif tokkoffaa feesbuukiin keenya beekamaa nu taane lammataa immoo namoonni keessumaayyuu namoonni gurguddatan feesbuukiin keessan foloowersii guddaa qabu maqaa keessaniin kan banamee isin rakkisu. Verify godhachuun addatti qofaatti baasuu dandeessu. Fakkeenyaaf akka naannoo keenyaatti yookiis akka afaan ijoollee Oromootti kan fayyadamu Galaanaa Gaaromsaa akkasumas BBC afaan Oromoof qaba jechuudha. Kunooti tiikii jechuun kiyyaa ishee kanadha jechuudha. Si'asitti argitan kanadha jechuudha. Akkamittiin piroofaayilii dhuunfaa keenyarraa gashachuu akka itti dandeenyu isinitti himaa jechuudha. Jalqaba feesbuukii tiikii itti gochuu barbaanne sana keessa seenuudhaan Profailii sana keessa seennaa erga profailii sana keessa seennee bifa tuqaa sadii wayii wanti kaa'amte jirti sana tuquudhaan liinkii profailii sana koppii godhanna. Dirqama feesbuukii tokko verify gochuuf waa sadii nu barbaachisa. Innis ID kaardii fi feesbuukiin sun an keessan ta'uudhaan inni sadaffaa immoo lakkoofsa bilbilaa keessan irratti yeroo isin paaswoordii gashitan meesejii akka inni isinii galuuf sadan saayyuu isinitti himaa jechuudha. Jalqaba kanaa erga profailii liinkii keenya koppii godhannee booda ID kaardii dhaxxanii hojjetattu jechuudha. ID kaardii akkaataatti hojjetattan isinitti agarsiisa garuu wanti isin beekuu qabdan ID kaardii piiksaartii waan adda addaadhaan hojjettan yoo fudhattan feesbuukiin hin beeku seera qabeessa waan hin taaneef dirqama gara bilbila keessan keessaa kiroomii keessa dhufuudhaan as gararraatti generate ID card for Facebook ittanii searchii gootu jechuudha. Sanii booda agarraa kanatti akkuma argitanitti isinis akkuma kanatti barreessuun kanatti buutu jechuudha. Akkuma searchii gooneen gara kanaan nu fida. Jalqaba irratti akka argitan generate Facebook ID card finjiki.com isheettu kana hin tuqnal tokkoo fi kunooti akkuma argitan kun kan nama biraadha jechuudha. Fakkeenyaaf nutti agarsiisenni asitti share gallery save generate wanta jira. Nuun dirqama kan nuti haaraa tokko lafaa kaasnee uumuu waan barbaannuuf generate isa jedhu kana hin cubaasnaa jechuudha. Generate kanan argitu natti fakkaata. Kana al tokkoof hin cubaasnaa. Sanii booda itti buuna. Sanii booda xinnoo sekoondii 3 hanga 5 gidduutti isin tursuu danda'a. Weebsaayitii isaanii xinnoo biizii waan ta'uuf isa kana obsaan eeggachuuti qabdu. Akkas jennee kallattiimaan gara kana isin fidaa jechuudha. Iddoo kanatti dirqama wanta isin gochuu qabdan paaswoordii keessaniif lakkoofsa bilbilaa keessan guutuu. An paaswoordii kiyyaan guutee deebi'a. Amma lakkoofsa bilbilaa kiyyaaf paaswoordii guuteetiin jira. Sanii booda loogiin godha. Dirqama ergaa guutanii loogiin gootu. Kunooti asitti akkuma argitan Finjiki will receive the following information: your name and the profile picture and the email address. Editii goota asitti immoo edit jiseetu kana kun hin barbaachisu continue gootu.
Wow. Bifa ajaa'ibaa akkuma amma argitanii maqaa Facebook kiyyaa kanaani naaf hojjeteeti jira jechuudha. Dirqama ID cardii kana isinirraa kan hafe namni biraa namni kamiyyuu arguutii hin qabu. Sababni isaas ID cardii kana Facebook keessan keessa guutummaa guutuutti seenuu waan danda'uuf amma save godhannaa asumaan save goonaa jechuudha. Xiqqoo suuricharra gadi qabne sanii booda download image jettu kana cuqaasnaa as keessa ID cardii mataa keenya ofii keenya hojjetanneerra jechuudha website irratti. Pisaartiidhaanis hojjechuun hin danda'ama garuu inni pisaartii seera qabeessan qabu isiniin fayyadu. Aniyyuu pisaartiidhaan kan hojjedhe jira garuu callistanii baatanii himuudhaaf malee faayidaa tokko isiniif hin qabu jechuudha. Amma finneeti jira ID cardii finneerra. Sanii booda Facebook sanatti deebi'uudhaan ergaa Facebookitti deebinee booda steepii tokko ID cardii hojjennee xumurreeti jira. Steepii inni jalqabaa inni nuuf immoo seetingii kana keessa dhufuudhaan asii seeting iddootti kanan cuqaasnaa. Sanii booda security and login isheettu kanal tokkoof ni tuqnaa. Sanii booda use two factor authentication ishee ergaa keessa seennee ishee lammaffaarra jirtu kana use text SMS jettu kanal tokkoof ni cuqaasnaa. Sanii booda asitti biyya keessartaan filachuudhaan amma fakkeenyaaf Itoophiyaan jira, Paakistaan jirtu taanaan Paakistaan, Firaansii jirtu taanaan Firaansii lakkoofsa bilbilaa keessan galchuu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kan barbaaddan galchuun hin dandeessu. Akkan keenyaatti 2519 kana galchuudhaan continue goonaa jechuudha. Sanii booda ergaa gootanii booda confirmation code isaan isin ergantu jira. Ammaan kiyya 147182 dheera. Kana gochuudhaan continue godha. Xinnoo biiziin ta'a. Kan keenya immoo beekamaadha. Kunooti naa fudhateeti jira jechuudha. Dan godhee keessaa ba'uu qofa. Use number. Kunooti akkuma argitan lakkoofsa bilbilaa koo ergaa barreessee booda has been updated jedhee naaf fideeti jira jechuudha. Fixeera. Inni sadaffaa inni nu hafu kana hundaa ergaa hojjennee booda tokkoffaa kan isinitti steepii 3 jira. Facebookiin sun an keessan ta'u. Inni lammataa ID cardii generate godhachuu. Inni sadaffaa isammaa kan ergaa kana sadan xumurree booda kiroomii bilbila keenya irra jiru keessas kiroomiidha malee flightiin nu hojjechuutii hin danda'u jechuudha. Sanii booda Facebook inni searchii goonaa jechuudha. Facebook ergaa jirtanii booda kiroomii keessan irraan yoo galtan irra qabeessa filatamaadha. Warreen flight update ta'e fayyadamtanis baay'ee tokko gaariidha. Sanii booda ergaa kiroomiidhaan seentanii booda as tuqaa 3 asitti hin argitu. Ishee kana jechuudha warra kiroomiidhaan fayyadamtan iseetti al tokkoof buudhaan sanii booda gadi deemtu. Gajallaa kanatti akkuma argitan mallattoo gaaffii kaa'ee help center waan ta'uun jira. Saniif al tokko itti hin buutu jechuudha. Sanii booda gararraa kanatti blue asuma irratti jalqaba akka argitan blue very perfection isee jettu kan al tokkoof hin cuqaastu jechuudha.
Sanii booda jalqaba irratti how do is get verified page on Facebook isa kanal tokko hin jukaastu. Gadi deemuudhaan al tokkoof isa kanatti hin buutu jechuudha. Akkuma searchii gootanii isa jalqaba irra jiru kanal tokkoof hin jukaastu. Sanii booda lammaffaa irra kan jiru kana how do you get verified page giseetu kanal tokkoof hin jukaastu. Sanii booda contact from kan jettu jirti sanal tokkoof itti buutu jechuudha. Kunooti gara kanaa nu fida. Jalqaba yoo peejii godhattu taatan peejii iddoo itti kanatti raayit godhattu asitti filannoo lama nuuf kaa jalqaba wanti isin gochuu qabdan. Yoo profaayilii ta'e immoo profaayilii aan fakkeenyaaf profaayilii fudhee isinitti agarsiisa. Profaayil kan jettu hin jukaastu. Sanii booda liinkii profaayilii keessanii jalqaba akka koppii gootaniin dhuftanii asitti peesti gootu. Sanii booda asitti immoo mallattoo xiyyaa wayii hin argamti. Sanal tokkoof hin jukaastu jechuudha. Sanii booda azar isheettu kanarra kaattu. Asirra waan baay'ee jira. News, miidiyaas, ispoortii, muuziq isin waan barbaadan entertainmentii gochuu dandeessu garuu azarii godheen isinitti agarsiisa. Sanii booda steppiin isinitti agarsiisu kanaan guutaa deemuutu qabdu. Which country is and from kan jettu jirtu. Sanii booda biyya jiraattan galchitu. Ani Itiyoophiyaan jira sabiillee Itiyoophiyaadhaan galchaa jechuudha. Please attach a photo of ID wanti jedhuun jira gararraa kanatti. Iddoo kanatti akkuma argitan no file choice ledha. Sanii booda choice file zeetuutti bu'uudhaan ID card sila CV godhattan dhuftanii fudhattu jechuudha. Kunooti please inni silaa hin jiru lakkoofsa ID koo wajjin naagashee jira jechuudha. Sanii booda asitti barreeffama barreessitantu jira. Barreeffamicha descriptionii jala isiniif koomentii jala isiniif kaa'uu nan danda'a. Kunooti dirqama kana barreessuu qabdu. I am cannot take creator so it is important to verify my Facebook profile. Please sir, my verify is Facebook profile. Thanks. Ettanii barreeffama kana dirqama barreessuu qabdu. Warri azarii taatan jechuudha. Warri muuziqii taatan akka biraatti barraa. Sanii booda asitti dhuftanii paste gootu. Ta'eetu jira. Laastii hin dhufuu fi additionally kan jedhu badaa barbaachisaa manatti badaa miti. Sanii booda sendii gootu. Amma inni turutti amma inni dhaqee isaan keessaa asitti dedanii isin erganitti keessaa bootiin qabdanii. Wow. Gaaruma kana isin fidaa jechuudha. Sanii booda keessaa ba'uunaan fidaatii keessan fideessanii wanta isin cheek gootantu hin jira. Dirqama waan sana gochuutu isin irra jiraata. As dhufuun iddoo notificationii kan hin nuftu. Wow. Naagashii jira. Responsibility risk Ayu&Beki edee naaf deetii jira jechuudha. Kunooti keessa seeneen ilaalaa mesejii sana. You riskated a Facebook page profile verified. Edee akkuma argitan gararraa kanatti na barreesseeti jira jechuudha. Kunooti amma guyyaa 30 gidduutti asii kana kan itti isiniif godhanii kunoos tarka argitanii. We encourage you to continue growing your public presences and replay in 30 days. Gaaffii keessan guyyaa 30 gidduutti isiniif deebifne jedha. Kanaafuu haala kanaan itti argachuu dandeessu. Dirqama garuu wanti isin beekuutii qabdan
jalqabaan ittiin gochuu dhiisuutii danda'u. Si'a lama sadii irra deebitanii yaaltanii naan garuu dirqama waan isaan ittiin gooneef hin jiru guutummaa guutuutti ittiin godhu jechuudha. Viidiyoo kana laayik gochuun akka jalqabdan abdiin qaba.